biiroon daa'ima waggaa afuraffaasaa qabachaa jira. Hojii adda addaa waan dinagdee irra ta'e hojii baay'ee hojjechaa jira. Fakkeenyaaf akka midhaan naannoo Oromiyaa iddoo adda addaa fe'ee gabaa Finfinneetti gurguruuf, hojii hoteelaarra illee mana barumsaa illee giddu gala gabaa bichaa waan adda addaa hojii baay'ee hojjechaa jira. Hanga ammaattis hojjetaa gara 187 nama hojii carraa kennineerra jechuudha dhaabbataan. Kanaaf bu'aa baay'ee hojjechaa jira. Maqaan koo Faayisaa Mixoon jedhama. Gaheen hojii koo waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa keessatti manaajera faayinaansiiti. Waldaan dargaggoota caffee hojiin inni hojjetu hojii gaariidha, mul'ata gaarii qaba. Hojii bal'aa of keessatti qaba. Kanaaf bara 2012 hundeeffame. Hundeeffama isaarraa mul'ata gaarii waan qabuuf miseensa baay'ee horatee jira. Hojii bal'aas hojjechaa jira jechuudha. Dargaggoota gara diinagdeetiin guddisu, dargaggoonni diinagdeen akka guddatan qabee deemuusaa baay'ee natti toleera jechuudha. Masarat Baqalaan jedhama. Gaheen hojii kiyyaa barreessituu. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa egaa hundeeffamee waggaa 3ffaasaa fixee 4ffaasaa eegaluutti jira. Waldaan keenyas hojiiwwan garaagaraa, hojiiwwan gurguddoo hojjetee jira. Yeroo ammaatis hojjechaa kan jirudha. Dameewwan godinaalee Oromiyaa fi naannoo Ashee keessatti dameewwan garaagaraa babal'ifatee hojjechaa jiraachuun isaa ni beekama. ስሜ ፈትለወርቅ ደሳለኝ ይባላል። ጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር ሰራተኛ ነኝ። የስራ ድርሻዬም አካውንታንት ነው። ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል። የተለያዩ የእህል ሽያጮች አሉ። 2 ሬስቶራንቶች አሉት። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ቅርንጫፎችን በመክፈት ብዙ ስራዎችን ነው እየተሰራ ያለው። ቅዱስ አብርሃም ባለው የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ህብረት ስራ ማህበር ሰራተኛ ነኝ። የስራ ድርሻዬም ሼር አመዘጋገብና ጨፌ እንግዲህ ከተመሰረተ ጀምሮ ለአባላቶቹ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞችን ሲሰጥ ቆይቷል። ከነዛ መካከል ያው በስሩ የሚገኙ በጣም ብዙ እንደ ወፍጮ ቤት፣ እንደ ባርና ሬስቶራንቶች መሳሰሉ እንትኖች አሉት። ወፍጮ ቤቱ ረገድ አባላቶቻችን በዱቤ አገልግሎት ከሌላው ገበያ በተሻለ መልኩ ዋጋውን በቀነሰ መልኩ እያንዳንዱንም የምናስገባቸው ምርቶች ይጠቀማሉ። እስከዛሬ የሚጠቀሙ ነው ያለው። ወደፊትም የሚቀጥል ነገር ነው። በ3 ወር ከፍለው የሚጨርሱት ፎኖ ዶጎንጎራቲን ቤከማ ተኮፋ ወልዳን ኬኛ ወልዳ መነጀረኛቲ ሚቲ ያው መነጀረኛ ኦፍ ኬሳ ቀባዳ ሰስ እንከኒና ፕሮሰስ ይረጅራ ኒጃሬኔ ማለ ኮንዶሚኒየምስ ሚቲ ለማፋማ ካመስ ኦኤምኤንስ ከኒ ዶጎንጎሬ ኮንዶሚኒየም ኒ ዶጎንጎራ የነም ቤክና አሬዲ ፓብሊክ ደመረት ወነል ሸፒ ጃሬኔ ሰስ ያው ዋንዱራ የገሙለቱ ሙሬ ፕሮሰስ የከቻ ጅራቹ ዋንዱራ ሀገንጁ ወደታ ዳዳሩ እንደኛ ዲዛይን ሰርቪስ እንደኔ ዋባየ ደኔ ከቻ ጅራ ለማፋሙ ቆናንዱላ ሚሴንሲ ቆኑ ወልዳ ቆናንዱላ ደኔ ሚሴንሲ ቆናንዱላ ዩት ሚሴንሲ ተይጆ ጫ ቆናንዱላ ጆሎ ቆናንዱላ ለቱ የደን ይፈካታ መተየ ተናገው ዋዲያራ ሚናን ሰሳብና የገባል ቢነቲ ጉጉዳ ገባል ቢነስ ገበስ ነው መተከኝ ኒዳን ዲናና አካውፍ ለንዳን ጎነ ማለት ቆናንዱላ ከመገደሳነ ማርማት ሰው በሚለው ወረስ ያደረገው
waggaa sadii keessatti waa baay'ee hojjenneen waggaa 12-13 waldaan hundayyuu waldaan hojii gamtaa hundayyuu akka keenya hojjeteen jiru. Waa baay'ee hojjechaa jirra maqaan keenyas baay'ee boollitee kan ba'eef kanaaf miidiyaan dhaanuu waa baay'ee hojjenna. Waan beekamaa ta'u mana baaburaa qabna hoteela 2 qabna waggaa kana keessatti. Amboorraa magaazana qabna mana barumsaa qabna leemmanarraa akkasuma walatarraa illee amma kaartaalee ilaaluu dandeessu lafa baay'ee fudhannee loojii ijaaruutti seenaa jirra. Kanaaf waa baay'ee hojjechaa jirra. Miidiyaan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa irratti odeeffannoo dogongoraa gadhiisuun isaa ni beekama. Odeeffannoon kunis odeeffannoo sobaati. Waldaan keenya hojjechaa kan jirudha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa 2011 kan hundeeffame qotee bulaa walitti qindeessuudhaan kan hundeeffame jedhamee kan odeeffamaa jiru. Waldaan keenyas kan hundeeffame 2011 osoo hin taane 2012 kan hundeeffamedha. Odeeffannoon kun odeeffannoo sobaati. Kaayyoo waldaa kanaa kan waldicha akka galma hin geenyeef waldaan kun akka kufuuf galma akka hin geenyeef namoota yaadaniidhaan jedha. Akka kiyyatti waa'ee waldaa kanaa kan busheessanii waldaan kun akka galma hin geenyee fi waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa hojjechaa kan jirudha. Hojiiwwan gurguddooti. Sooshaal miidiyaadhaanis ilaaluun ni danda'ama. Miseensonni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa qaamanis dhufanii waldaan kun maalirra akka jiru maal hojjechaa akka jiru dhufanii daawwachuun ni danda'aman jedhaanii. እንግዲህ በኦሜን የተባለው ነገር እኔም ቆጥረው እንደ ስም ማጥፋት ዘመቻ ነው ቆጥረው ይህንን ደግሞ አባላቶቻችንን ነው ያውቃሉ። የምንሰራውን ስራ ቤትም መንገድ ተኪዶ መገንዘብ የሚቻል ነገር ነው የሚታየው ነገር ስለሆነ ስራችን ማለት ነው። ማህበራችን የተመሰረተ እንዳልኩ ነው ገና 3 አመቱን ጨርሶ ወደ 4 አመቱ እየተጠጋ ነውና በዚህ 3 አመት ጊዜ ውስጥ ምን ያህል ሰርቷል የሚለው ነገር መመልከት ጥሩ ነው እላለሁ። እንግዲህ ለእንደዚህ አይነት አሉባልተኛ ጊዜ አትሰጥም ስራችን ነው የምንሰራው። ከብዙ ሰዎች ኔጌቲቭ ሀሳብ ሊነሳ ይችላል። ግን ይሄንን ተነሳ ተብሎ የሁሉንም ሀሳብ መቀበል የለብንም። ከማህበሩ ጋር በመገናኘት የተለያዩ ነገሮችን ማጣራት ይቻላል። የተወራውንም ወሬ ማጣራት ይቻላል። ፋይናንሲ ኢላልቺሴ ፋይናንሲ ዋልዲቻ ኩን ፋይናንሲ ከራ ስሪን ሆጀተማ ጅሩዳ ኢንስ ማልኒ አካውንቲን ነመ ዱንፈቲ ገላ ጅራ ኪሲ ነመ ዱንፈቲ ገላ ጅራ ጀደ ኢብሰሜረ kuni dogoggora amma nas jirutti amma argetti dhiyoorree hojii eegal akkaawuntiin jiru akkaawuntii waldaa dargaggoota caffee hojii waliigalaati. Akkaawuntii baankiin kan baname akkaawuntii maqaa waldaa dargaggoota caffee hojii waliigalaati malee kan nama dhuunfatti galaan jiru jechuudha. Faayinaansiis kan irra hojjechaa jiru maqaa nama dhuunfaa miti jechuudha. Iddoo kana kan jiru maqaa waldichaatiin hojjetamaa jira. Hojii sirriitti hojjetamaa jira. karaa sirriitiin fi nagee mataa isaa danda'e seera faayinaansii eegee kan hojjetamaa jirudha jechuudha. Namni tokko sheerii bitaa sheerii inni bituun karaa seera qabeessan asitti nageen irraa muramaa fi nageen hin kennamaaf bifa kanaan kan deemaa jiru. Hojii adeemsistuus karaa seera qabeessa ta'een nageen murame nageen kennamee fi hojiin kan deemamaa jiru karaa ittiin faayinaansiin ajajuun malee karaa nama dhuunfatiin miti jechuudha. Kanaaf faayinaansii kana gaafa ilaallu bara baraan komishiniin waldaa hojii gamtaa federaalaa odiit godha jechuudha. Odiitaroota ergee odiit godhee bu'aasaa yeroo yeroon ibsa. Kana miseensi hubachuu danda'a jechuudha. Baroota darban keessa odiit godhamee odiitisaa bu'aasaa waldaa kanaafis beeksifame komishiniinis beekee jira jechuudha. Kun karaa seera qabeessa ta'een kan hojjetamaa jiru malee namni dhuunfaan tokko akka barbaade kan godhu miti jechuudha. የማህበሩ ብር ወደ ግል አካውንት መግባት የማይችልም። በማህበሩ የተከፈተ አካውንት አለ።
በዛ አካውንት ነው ብሩ ሊገባ የሚገባውም 3 አካውንት አለው። የሽያጭ አለው፣ የስራ ማስኬጃ አለው፣ የሼር አለው ማለት ነው። የሼር የሚሆነው 10 ሺህ ይከፈላል። በሼር አካውንት ነው የሚገባው። ያ የስራ ማስኬጃ ደግሞ 3 ሺህ ነው። እሱም በስራ ማስኬጃ አካውንት ነው የሚገባው። የሽያጭ ደግሞ ያው ድርጅቱ የተለያዩ እህል ምርቶችን ያቀርባል። እህል ምርቶችን በሚያቀርብበት ሰዓት ለማህበሩ አባል ለሆኑ ሰዎች በብድር መልክ ይሰጣል። ይህንን ብድር በሰጠው በጊዜ ገደብ ይህንን እህሉን ተጠቅሞ በሽያጭ አካውንቱ ላይ ብሩን ገቢ ያደርጋል ማለት ነው። ተቋሙ ትልቅ ተቋም ነው። የራሱ የሆነ ፋይናንስ ዲፓርትመንት አለው። የራሱ ማርኬቲንግ ዲፓርትመንት አለው። ሁሉም አይነት ዲፓርትመንቶች አሉትና ገንዘብ ወደ ግል አካውንት እንደሚባለው እኔ በኩል እንደነገርኩ ሼር ሲመዘገብ ሁሉም ነገር የፋይናንስ ሕግን በጠበቀ መልኩ በባንክ ነው የሚገባውም ቁጥጥር የሚደረገውም እዛው በባንክ ነው። ስለዚህ ምንም አይነት በግለሰብ አካውንት ምናልባት አንዳንድ እቃ ግዢዎች ለምናምን ሲኖር ትራንስፈር የሚደረጉ ብሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለማህበሩ እቃ ግዢ ሲኖር ምን ሲኖር ማለት ነው። ከዛ ውጪ በግለሰብ አካውንት ይገባል የተባለው ሐሰትና ስሜም እንዳልኩ ስም ማጥፋት ዘመቻ ነው። ማለቅኒስ መቃ ወልዳቲን ማሌ መቃ ነው መዱንፈሲኑ ሶንታኒ መቃ ወልዳቲን ከን ማለቅኒ ባንክ ይገሉ እዚህ ደግሞ የቤተሰባዊ ነው ለተባለው እኔ ተወልጄ ያደግኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ባይገርም እንዲሁም ኦሮምኛ እዚህ ከመጣው መስማት እንትን ማለት እየለመድኩ ነው እንጂ ያን ያህል ኦሮምኛም ብዙ ተናጋሪ አይደለም። ሁሉንም ያቀፈ ነው ለፈልጌ ነው። ድርጅቱ ሁሉንም ያቀፈ ነው። ኦሮምኛ ተናጋሪውንም አማርኛ ተናጋሪውንም ተናበን ነው ሁላችንም የምንሰራው። ምንም አይነት ቤተሰባዊነት ስራው ቤተሰባዊ አድርጎናል። እንዳልኩ ስራችን ቤተሰብ ሆነን እንድንቀጥል አድርጎናል እንጂ የዘር የደም ቤተሰብ ዝምድና የቤተሰብ ነው በሚል መልኩ ልንገልጸው አንችልም። ከአንድ አካባቢ ያሉ ሰራተኞች ናቸው እዛ ድርጅት ውስጥ የሚገኘው የተባለው። እንዴት ይሄ ሁሉ ሰራተኛ ከአንድ አካባቢ ሊሆን ይችላል? ብዙ ሰው ነው ያለው፣ ከአንድ አካባቢ መሆንም አይችልም። ለምሳሌ አሁን እኔ ከአዲስ አበባ ነኝ የምኖረው፣ ከአዲስ አበባ ነው መጥቼ የምሰራው እና ይሄ ትክክል አይደለም። እና ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገርን ከማውራት በፊት ማጣራት ይቀድማል። ድርጅቱ ምን እየሰራ ነው ያለው፣ ስራውንስ እንዴት ነው እያስኬደ ያለው የሚለውን ደውሎም በአካል መጥቶ ቼክ ማድረግ ሲቻል ምንም ክሮስ ቼክ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ማውራት ልክ አይደለም። አንብረት bilbila tokko bilbila koyyutti kennaa dheeraa nama tokkonaal bilbila koyyutti kennaati kan kochiisas kan pirezidaantii keenyaas kennaati dura bilbilanii qulqulleessuu danda'u inni haasofne irraa maqaan kiyya Galataa Taaddasaan jedhama. Caffee miidiyaan carraa kana naaf kennu keessaniif guddaa galatooma. Ani waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaa walii galaatii fi miseensa guutuudha. Waggaa lammaffaa kooti. Waldaa kanas immoo baay'een jaalladha. Waldaa hojii guddaatti jirudha. Waldaan kun tokko isa jalqabaa Oromoo walitti qabe. Oromoodhaaf bu'uura guddaadha. Deebinee hojii guddaa hojjechaa jira. Dargaggeessaa fi miinaa guddaa taphateera. Qabeenya guddaa horateera. Waldaa yeroo gabaabaa keessatti ka'ee lafa ga'uu hin dandeenye ga'eedha. Ammana jedhamee ibsuun kan hin danda'amne warra waggaa 30 isaa olii wajjiniin madaalamee kan inni sadarkaa gaariirra ga'ee kan inni meedaaliyaa fudhatee hedduu isaa waan hedduu nan argaa. Waan inni magaalaa kana keessatti hojjetu nan argaa. Ammallee kan nuti jirru biiroo isaati. Naannoo biiroo isaati jirra. Laaqana kiyyallee siin nyaadhe hedduu hojii gurguddaa hojjechaa jira. Wanti inni hojjechaa jiru waan salphaa miti. Hojiilee waldaan kun hojjetu keessaa inni jalqabaa kan natti tolu nama qooduu dhiisuu isaati. Namoonni tokko maqa balleessii yeroo darbe miidiyaa irratti argee yeroon itti morme jira. Tuulama kan walitti qabu minaamin kan jedhamu jira. Wantoonni akkasii kun sobadha. Ani Oromoo maccaa ta'eetan waldaa kana keessatti immoo miseensa guutuu ilaalcha nama hundumaa wajjin wal qixa ta'een qaba.
Oromoo lagaan hin qoonne sabaddaan hin baafne waliigala kan jedhu waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan jedhu saba hundaa hammachuu isaa argina. Isa jalqabaa kanan ajaa'ibsiifadha. Inni lammaffaa muka ka'umsan hojiidhaaf qabudha. Dargaggoo qindeessee humna isaa utuu hin qusatiin ogummaa qabuuf carraa qabu hundumaatti fayyadamee waan argate hundumaa hojiitti hiikuu isaatiif namoota qindeessee akka kanatti yeroo kanatti magaalaa kana keessatti waan guddaa akkasiirra ga'uunsaa laftumti amma jirru kun bakki amma jirru kun keenya ta'uunsaa anaaf waan dinqii guddaa. Miidiyaa OMN jechuun miidiyaa guddaadhaa fi ija uummataati baay'ee jaallannaa. Odeeffannoo sana akkuma argin anillee koomentii godheera qeeqeera jechuudha. Wanta dhugaa hin taane miidiyaa guddaaniif miidiyaan uummata kanaa utuma ta'eyyuu Oromoo cabsuudhaaf yaaluunsaa akkan miidiyaa sana jibbuuf tuffadhu taasiseera. Ammas abdiin qaba miidiyaan kuni waldaa kana dhiifama hin gaafata kan jedhu abdiin qaba. Sababiin isaa dogoggora isaa waan argate natti fakkaata tokko oduu qabatamaan taane dhiyeesse. Mana waliin jireenyaa uummataaf kennina jechuudhaan nama walitti qabe kan jedhu ture. Waldaa kana wajjin waliigaltee mana waliin jireenyaa hin qabnu. Kondominiyeemii waan jedhu waliigaltee hin qabnu ani miseensa kun dogoggora miidiyaa kanaati. Wanti qabatamaan hojjetame hin jiru jedhee ala kanaa gibbii kana yoo hundumaa naannoofne mana barumsaa waldaan kun qabu yoo laalle bakkoota hojii garaagaraa waan waldaan kun qabu yoo laalle eenyuma wajjin kan madaalamu miti. Harka nama dhuunfaatti gumaa'e kan jedhu anammaa miseensummaa nama lamaan fidee dhufeerra baankii irratti kan kaffalee baankiin akkaawuntiin baankii maqaa waldaa dargaggoo caffee hojii gamtaatiin bahee jira malee maqaa nama dhuunfaatiin hin jiru. Kanaaf dogoggoradha. Odeeffannoo dogoggore qaama odeeffannoo irraa fudhatu dogoggore malee miidiyaan kun miidiyaa keenya OMN miidiyaa keenyadha hin jaallan garuu odeeffannoo qulqulleessuu irratti rakkina akka inni qabu nu badhe.